kufaatee abiyyeedho abiyyi gaa akka sirnaatti waammachuu isaanii ta'ee hin beeknu jechaadha. Amma keessumaa milkeessaa miidhagaa amma dhufee waa'ee abiyyi gaafa akkasitti Oromoo jeenjisuu barbaadu cubbuunni biyya keessatti dalagaa ture suni waan dhaloota kan duraa badeedhaam amma aktiivistii ta'anii amma waan Oromoo quuqaman fakkaatanii dhufee as keessatti gaafa akka kanatti uummata irratti hololaalu guyyaa guutuu ajandaa dhimma bilchiginnaasaa kana akkasina goran akkana goran gaafa jedhu maal waan uummata goote immoo irraanfatte keessumaa naannoo Amboo sana keessatti maal gootan shawaa lixaaf shawaa kaabaa jettanii wal ijaartanii keessumaa uummata naannoo giddu galeessa irra jiraatu uummata lixaraa dhufe jettee uummata maccaaftuu lama gidduutti diinummaatu uumte hagarraatti badeera. Fanjiina tawwaaltee deemte bara sana jette bara aangoo qabate bilisoomni irra kana booddee yeroo maaloo misooma maalii jedhan tokko jechaadha. Amboo irraa ijaaruu jalqabna jedhee yeroo sana yeroo akka kantiibaa wayistee aangoo garaagaraa gaafa argatee jechaadha. Mirqaana sana keessa galee fanjii guddaa awwaalanii dhufan jechaadha jarri kun. Fanjiin sun amma illee hin badne beekadhu. Keessumaa maccaaftuu lama gidduutti summii isaan aangoo qabanneera kana booddee aangoo nurkaa bahu tokko hin jiru jedhee dhalattoota naannoo sanaa kan hin taane lixarraa warra dhufan jedhee uummata gidduu diinummaan ni facaasee dhufe keessaa isa tokko inni dhagaa bu'uuraa warra kaa'e sana keessa jecha hagaarraatti wanti sun hin qooda beekadhu. Adamsanii ajjeesaa kan turan Amboo keessatti. Keessumaa yaadatu maanguddoo sana kan galaafatan mana barumsaa garaagaraa kan qaban sana jechaadha. Waan isaan lixarraa dhufaniif baandii isaan kan ijaarratanidha jechaadha. Gaangisteerota milkeessaa miidhagaa faatu diraama sana hojjechaa dhufe. Har'a qulqulloo fakkeessitee waan walabaa gaafa faayidaa seetti bu'amu gara Oromootti addeebitee dutti jechaadha. Daboo waammachuudhaaf. Gosaan Oromoo gidduutti summii atawwaalta har'allee badee waan jiru miti. Kufaatii isa sana booddee miti. Jarri kuni warra ammaa asirra jiran kuna keessa yoo baate nama tokko lama duwwaadha jechaadha. Bilisummaa walabummaa Oromiyaatti warra amanan. Warra amma kufaatii abiyyi booddee irratti wal geemma mari'anna jiranii asii dibbee reeban kun jechaadha. Piroofeesar Isqeel Gabbisaa dabaladhu, Jowaar Kee dabaladhu, warra biyyatti galee gaardii irra madamee fi kitaaba fa'aa eebbisuu jedhanii harargee kana keessa naanna'an ture Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fa'aa kun. Yeroo gaardiin isaanii irra madamee yeroo akka nama aangoo qabu tokkootti biyya keessa deemanii bilisummaan isaanii isa kana jechaadha. Isinitti meedha. Maqaa Oromootiin, maqaa hayyoota Oromootiin daasporaa kana keessa warri socho'an qabsoon isaanii waa sadii irratti isii kana keessaa kutaa kaadha. Bara jireenya keessanii hin irraanfatina. Qabsoon daasporaa keessaa hedduun isaanii jecha warri miidiyaa irra na argii baasistu kuni maqaa hayyoota Oromootiin warri deemtu kun waa sadiif qabsaa'u. Tokko beekamtii, lama maallaqa, sadii aangoodha. Kana sadani dhagaan bu'uuraa isaanii kana sadani. Amma jawween waa lama rukutatee waa tokko jedheeti kan inni amma saree bas kana litti godhanii maqoo maraanii mataa gadi dhaanii gadi darbatanii jechaadha. Isee sanaaf utuu ni dhamaa jiru. Beekamtii argateera, maallaqa irraa bara jireenya isaatii qaba, saammateera. Aangootti sana bololii aangoo sanaaf deemaa ture jechaadha. Ammas isuma kana dhukkubbisaa jechaadha. Warri kunis isuma kana. Acaatonni ammas baandii biraa kana keessa galanii kana keessa qulqulluun nama lama sadii keessa jiru. Warra isaan amma kufaatee abiyyi booddee maaloo jiranii. Woboo yoo ta'e soogidummaadhaaf keessa buufatanii. Maaliif qalbiin hawaasaa akka achirra buuf. Namni warroota kana keessaa bilisummaa walabummaa Oromiyaatti amanu jira meenatti himtu. Warra amma mareedhaaf waa'ee kufaatee abiyyi booddee maaloo isa kana miti. Jarri kuni paartituu yookaan lakkoofsa lammaffaa Oromoo Liideen Konveeshiniiti. Gaafa boqquun Oromoo ol jabaatu yaadatu 2016-17. UK Londonitti jalqabee Atlaantaa dhufee DCtti raawwate. Oromoo Liideen Konveeshin jedhanii kufaatii wayyaanee booddee. Maaliif qeerroon biyya keessaa diina waan kolaasaa jiruuf qabsoo Oromoo kana akkamitti akka butanii dhaqan immoo faayidaa isaanii akkuma kana gurguratanii uummata Oromoo dararuudhaaf warra deeman kanatu akkasitti wal ijaaran jechaadha. Kaleessa abiyyi gara sitti jechaadha. Kan uummata naannoo sanaa gandaan goosaa walitti naqaa ture milkeessaa miidhagaatti. Warraaqsa diinagdee jedhanii jechaadha. Warraaqsa diinagdee jedhan yeroo maraatan sana aangoo qaba wanta ta'eef gaardii qaba konkolaataa wanti hundumaa isaaf kennameera wanta ta'eef inni yeroo sana abbaa taayitaati. Kanaaf yeroo sana inni bilisummaadha jechaadha. Amma faayidaa mataa isheetii walitti buutee gaafa deemtu addeebitee qulqulluu fakkeessuu barbaade jechaadha. Yakka abiyyi godhe jalatti isin kan itti gaafatamtan yakkamtoota isin mataan keessanuu jechaadha. Wanta inni amma irraatti godhaa jiru keessa. Uummata akkasitti burjaajessitanii jechaadha. Bilisummaa walabummaa Oromiyaatti nama nan jarri kun beekadha. Isaan amma gamaanni Oromoo Liideen Konveenshinii paartii tuusaati. Warra amma maqaa kufaatii abiyyi booddee jedhu of ijaare kuni warruma sana lakkoofsa lammaffaa isaati kan isin jedhe sababa isaan sii kaasa. Yeroo Oromoon qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaa dhiiga isaa lafee isaa caccabsee uummata Oromoo wayyaanee biyyatti gashuu gara Maqaleetti gaafa inni geggeessuutti ka'u jarri kun asii wal bixiluutti kaa'aniiru. Maaliif akkamitti dhaqanii qabsicha akka gurguratan bololiin isaanii aangoodha wanta ta'eef. Ammas isuma kanaaf dhamaatiin isaanii amma qabsoon Oromoo jabaachaatti jira.
abiyyiinis baduu dandeessi wanti ta'eef isa kanaaf jara kun dirqama of ijaaraniitu woboo immoo soogidummaadhaaf keessa buufatanii jecha. Soogidummaa ittiin mi'eessuudhaaf siigalee mi'eessituudha. Maqaa woboo walgahii kana keessatti maree isaanii kana keessa gashachuun isaanii kun faayidaa mataa isaaniiti. Achi keessaa yoo baate bilisummaatti kan addeebe duraan inni yoo akkasin ture Dr. Tsaggaayee Raarsaati Profeesar Mahammad Fayyichaa. Kanaan ala mee obbo Bayyanaa Sobaafa fudhadhatti. Yoo xinnaate paartii 18 keessa galaniiru isaan. Isaan miti warra obbo Leencoo wajjin naqee ODF'n biyyatti gashee deebi'e. Gurguranii ajjeesanii deebi'an. Har'a immoo qessee fakkaatanii dhufu. Paartii isaan keessan galiin jira dhugaa masaa yoo walitti maa deemne jechaadha. Dhiigalma Oromoo qe'ee Oromoo keessatti bilisummaa walabummaa Oromiyaa dhangala'aa jiru kabaja nama tokkoon caalu sii galeera. Abaluun kabaja nama keenya kabajuu diddee fudhuutii bari waa'ee nama keetii miti mana dhugaara adiiraan gurraachaan gurraacha jenna jecha. Warra akkasiifaatu warra ganama isaaniitii kaanii amma galgalaatti impaayaruma keessa Oromoon akka jiraatu warra barbaadantu maadhee kana wal ijaara jira nama lamaan kanarraa kana fe. Dr. Tsaggaayeraa fi Profeesar Mahammad Hassan kanarraa kana fe jecha bilisummaa Oromootti si'a baay'ee naasaa wanta ta'eef jarri naasoo si'a baay'ee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti warra amananiidha jedheen yaada akka ilaalcha kiyyaatti akka haasaa isaaniirraa dhageetti warra kanatti amananiidha. Kanaan ala warri kun warra bololii aangoorra turanii achirraa ari'atamanii faayidaa garaagaraatiin wal gaddarbattee har'ammoo bifa haaraatiinitu Oromoo Liideen Konveenshinii akkuma sana dhaqeera beekadhu isa diiseen taajjabiidhaaf asii gareedhaan ijoollee wajjin maal akka isaan godhan jiran ilaaluudhaaf dhanneerra beekadhu. Isa dhumaa jecha Jawwee faan Profeesar faan gaafasii uummata daasporaa hayyoota Oromoo jiran walitti qabanii jecha. Nayyaadha isa guyyaadhumaa sana Juunaddiin Saadollee dhufee irratti hirmaateeraaf. Maaliif neetwoorkiin isaanii hidhata qaba kaa'u viidiyoo wajjin. Beenna kana garuu maal akka isaan godhaa jiran ilaaluun immoo dirqama wanti ta'eef dhannee argineera. Isuma kana inni kun lakkoofsa lammaffaa isaati. Amma boqqoo Oromootu ol deemaatti jira. Jaallattus jibbitus walabummaa bilisummaa Oromiyaatti namni namanne waa'ee dhimma Oromoo haasa'uu hin danda'u kana booddee. Waa'ee karaa nagaa karaa dhagaa seeseen kee suuseen kee jecha. Amma fuula balleeffatte waan raftee sitti fakkaata. Achi keessaa nama qabdi seen kana fuula balleeffatte seeseen beekadha. Isaan amma waa'ee ilaali qondaala see maaloo see waa'ee fuudhaaf heerumaa bilisummaan isaaniif amma isaan bilisummaa sirrii keessa jiru warri seese biyya keessa. Abaa gullallee warra ofiin jedhan kun jecha. Isaan bilisummaa sirrii keessa jiru isaanii amma akka itti bu'amu barbaadu mootummaan isaanii kun iyyuu jecha. Maaliif maaddii mootummaa irraa nyaatu asii daasporaan maqaa irbaata obootiin maaloo obootiin immoo elmatu wayyaasaa alaabaasaa gurguraa jecha. Woboo tokkotu achi dhala godhate jedhanii maraachaa ba'an miti. Warra fuudhaa jiru mumaa irraan dubbatu qabsoorra jira taana. Jara kanaaf eeyyamamaadha. Garuu miti waliin sirkutuu barbaadu. Sigalee isa qulqulluu isa kosiis wal keessa makanii jechaadha. Har'as jaallatu jibbitus maqaa abaaboo woboo kan isaan fuudhan achi keessa kaa'anii ittiin uummata kana burjaajessuudhaaf jiraniiti. Woboon isoo keessa jira. Woboon bilisummaa walabummaa Oromiyaatiif dhiiga isaa dhangalaasaa jira beekadhu. Itoophiyaa keessa Oromoo jiraachisuudhaan miti. Isa taanaan immoo maal gochuu qawwee kaasuu isa barbaachise utuu karoorri isaaf kaayyoon isaa kana ta'e. Garuu maal kaayyoo isaaf karoora isaa ala maqaa isaatti gargaaramu biyya kana keessa daasporaa kana keessa. Sigalee isa kanaan uummata Oromoo burjaajessuu barbaadu. Amma jarri kun warra bololii aangootiif deemtu. Miidhagaatti dhaggeeffadhaa haasaa Jawaarii fi milkeessaa miidhagaa Amboorratti taasisan maal jira yeroo warraaqsa diinagdee jedhanii Amboorraa ijaaruu jalqabna. Amboon baay'ee miidhamte. Gandummaadhaan gosaan kan ijaare keessaa milkeessaan dhagaa bu'uuraa warra kaa'e keessaa warra maccaaftuu lama wal nyaachisaa jiru keessaa inni nama tokkodha jecha. Garee Shimallis Abdiisaa baachaa macciinuu keessaa bahuu qabdi jedhanii jecha. Hagarraatti summii isaan naannoo sana keessatti keessumaa Shawaa Lixaa keessatti fanjii isaan awwaalan hagarraatti akka diinaatti warra felle isa kaan ajjeesanii isa kaan balleessanii miti warra felle akka diinaatti wal ilaalu godhanii jiru beekadha. Mee dhagaa qabatamaa sitti immoo amma uummati daandii konkolaataa irra deemu duraan laaqana fa'aa ciree fa'aa isa nyaatee darba. Har'a nyaachaatti jira. Uummata gidduu diinummaa jarri kun hojjetanii deemaniira beekadha. Har'allee dhagaan bu'uuraa sun isaan kaanii deeman summii isaan kaanii deeman nama meeqa galaafachaatti jira jecha. Nama akka diinaatti akka wal ilaalu akka walii wajjin sochoon. Qabsoon Oromoo akkam finiine warra godhe keessaa tokko asitti immoo dhufee qulqulloof godhe amma kufaatii sana booddee amma gaa impaayera keessa galuudha. Mul'ati isaanii maaliifitu walitti qabaman yeroo kana sinitti meenture yeroo darbe. Amma asirraanii Shaabiyaa hojii wal lolaatti jira. Shaabiyaa hojii yoo wal lole carraa gaariidha biyyiin kufuudhaa fi maaliif jennaan Ijiptiinis karaa Sumaaleetiin yaalii garaagaraa gochaa jirti. Sana booddee maal barbaadu gaa warruma faannoo dabalatee jechaadha. Warra Itoophiyaan akkasiin jiraatu barbaadu Itoophiyaa keessatti warra kana fudhatanii deemuu barbaadu. Jarri kun egaa maqaa Oromootiin hayyoota Oromootiin wanta ta'aniif maqaa Oromootiin impaayera keessatti dhaqaniitu ministeera baluu maaloo baluu jedhamanii muudamanii jiraachuudha jechaadha.
butuudhaaf wantatti. Inni 2018 lammii Oromootiin deebi'u. Sababiin isaa maaliif inni qoma dhiibee sitti haasaa beektaa? Inni dhugaa Oromoo baatee jiru Waaqaa gaditti. Inni waa'ee Oromootiif aarsaa kaffalaa jiru ganamaa galgala akka koo callisee taa'ee yookaan miidiyaarra taa'ee akkasitti kan inni haasaa jiru. Qawwee baateeti kan inni jiru. Wanti qawwee immoo eenyu dura dhaabbachuu hin danda'u. Ati garee ijaarrachuu dandeessa. Yootuu gareen nama baraarate Jawaar Mohaammed maal jedha beektu gareen saachaadha girrisoonni gaafa ni qabame utuu hin qabamin maleessa. Abiyyi yoo quba keetti buuste galgala tokkotti masaraa diinnaa jedhan. Masaraa sana diina galgala tokkotti jedhan. Masaraa sana gumna jedhan. Jawaaritti quba kee yoon buustate jedhan. Gaafa ni Jawaariin fuudhee achi keessa qirqidee kaa'u masaraa gubuu miti kosii mana isaanii boroo hin gubne. Baay'inni miidiyaarraa girrisisi duukaa yaa'uun miliyoonaan meeqa yaa'uun faayidaa tokko hin qabu. Garuu nama hidhate tokko yoo qabaatte baay'ee kabaja qabda. Siigalee nama hidhate tokko yoo qabaatte fakkeenyaaf manni koo kun nama eegaa nama meeshaa baatu yoo jiraate nama akka salphaatti gara qeekootti tolan deemu jechaadha. Kanaaf Oromoof Oromiyaadhaaf kan wabii dhaabbatee jiru. Kan dhugaa Oromoof Oromiyaa bilisummaa walabummaa Oromiyaatti amanee jiru waraana bilisummaa Oromoo isa dirreera jirudha. Fakkeessitoota maqaa baawoo bootiin sochootu tokko tokkos miti. Seen garaa seetii fi akkuma baawwan seen itti dhufte warra turanidha ammallee baay'een isaanii. Baankii isaanii ATM maashinii. Woboo maalitti irbaata nyaataa waan maqaa wobootiin irbaata jettee uummata Oromoo irraa ilmita. Keessumaa gaafa ammoo Usfaanaan dhufu kuni yeroo saamichaati yeroo gurgurtaa bittaa gurgurtaa garagaraati. Sigalee. Isa kanaaf uummata Oromoo ammas burjaajessuudhaaf jarri kun gareen kun wal ijaaranii gadi ba'an. Warra paartii 20-30 keessa gale warra ilaalcha Itoophiyummaa sammuu Itoophiyummaatiin guddateera jarri kun. Yeroo akka jedhu cubbuura jechuu qoomiti beekadha. Garuu Oromoo burjaajessuu hin dandeessan. Qabsoo Oromoo bilisummaa walabummaa Oromiyaatti warra manan warra dhiiga isaanii dhangalaasaa jiran kanaa wajjin wal faallessitanii utuu jirtanii kaayyoo karoora keessan faallaa ta'etu jiru jara mosoo giddumaa keessa makattee dhufte impaayaratti keessatti Oromoo jiraachisuudhaaf. Dr. Marraa waan guyyaa tokko dogoggoranii sagalee ta'anii beeku paarlaamaa wayyaanee keessa gaafa turan. Obbo Bulchaa afaan illee afaan isaaniitti laastika itti goratanii teeppee itti gorataniitu akkamitti akka uummati keenya ugguramee jiru yoo xinnaate yoo dubbachuu baatan isa baay'ee iyyuu hin dubbatu maleessa. Amma lafa dhugaa jiru minisa mee dhaqaati ilaala. Dhageessanii beektu kan Dr. Marraa. Waa'ee Oromootiif guyyaa tokko isaanii dubbate paarlaamaa keessa yeroo galan. Paarlaamaa keessa galuun muummicha ministeeraa yoo taate maal goota Oromoodha. Isaan kunis gaa warra maqaa kufaatii Abiyyi booddee maal jedhee kun lakkoofsa lammaffaa Oromoo Leading Convention jedhee warra of ijaaree 2016-17-18 sanaati. Yoo gaa Abiyyiin achirraa kaatu kanatti jarri kun maqaa Oromootiin warra Itoophiyaa kana keessa jiraachuu barbaadu wanti ta'eef maqaa Oromoo dhaatanii hayyoota Oromoof hin jiran waan ta'aniif dhaqanii aangoo isaanii sanarratti dib jedhanii taa'u jechaan. Ammas Oromoodhaan afaan kee qabadhuudha. Dhiiga Oromoo bilaasha waan ta'eef badu tokko hin jiru. Dhiiga Oromoo haadha Oromoo intala Oromoo abbaa Oromoo harmee Oromoo walumaa galatti Oromiyaa keessatti dhiigi dhangala'aa jiru waan akka bilaashaatti isin gareen faayidaaf dhamaatan kun wal ijaartaniin waan butamu tokko hin jiru. Akka hin butamne kan godhamu waraana bilisummaa Oromooti. Sigaleera. Wabii ummatichaas taa'atti hin jirtu beekadhu silas. Namni bilisummaaf walabummaa Oromiyaatti namanne namni ijoollee dirreera jirtu ijoollee qawwee baattee jirtu kana biraan dhaabbanne waa'ee Oromoo irraa dubbachuun qaaniidha. Akka ilaalcha waajjira xiinxalaa bilaashaatti. Sababiin isaa maaliif? Ati bilisummaa Oromiyaatti namantu Oromoof Oromiyaan qeesaa keessatti biyya isaa irratti dachee isaa irratti qabeenya isaa irratti saamameetu ajjeefamaatti jira. Inni kun immoo ta'u itti fufuun qabu jireetu aarsaa kaffalaatti jira. Ijoolleen isaa gadi baatee immoo isaaf lolaatti jirti jechaadha. Lakki biyyi kan kooti biyya koondeeffadhaadha. Itoophiyaadhaan miti gadisee lolaatti jirtu Oromiyaadhaaf. Ilaalcha Itoophiyummaa baattee mul'ata Itoophiyyummaatiin warri guddattan paartii 20-30 keessa gangalachaa dargiidhaa kaatanii amma dhuftanii abaaboo boo keessa illee jiru beekadhatti. Ilaalcha Itoophiyummaa warri qaban kun. Abaaboo boonis kosii makkasii akkuma seesee